danuu jaalala araarrisaa kan mul'atu eenyummaansa gargaarsa isaan ba'ee galee abbummaansa natti tole danuu jaalala araarri Ashama harkafuun kabajamtoonni hordoftoonni as jirtu MN nageenyaaf araarraa waaqayyoo bakka kallattii jirtanitti dachaasni faa baay'atu. Jira jirtu nagaa keessanii an nagaa godha waaqayyoof haa galatu. Nagaa guutuu irraa hafaan qaba galanni waaqayyoof haa ta'u. Nagaan na bira jiru simbira akka jiru abdii guutuun qaba waaqayyoorraa. Baga nagaan isiniif ta'ee baga nagaa taataan isin jechuun jaaladha. Egaa warra nan beekneef ani beektu shoodha. Nora baga nagaadhaan dhuftasin jedhan jira mana aastuutti. Egaa mana aastuuttan argama. Otoon hin eeyyamsiisin nama tokko otoon hin gaafatin balbala sotoon hin rukutin cabsee seenatanan jira. Egaa maal goota honaan jettanii baay'een keessan beektu warri hin beekne immoo baruu dandeessu jechuudha. Astuun firii dadhabbii ishee argattee baay'ee gammaddee argamti jechuudha. Egaa Asteer jechuun garee tokkummaa wal gargaartuu keessatti jechuudha. Isheen tokkodha jechuudha. Baga gammadde jechuudha. Kara mana Astuutti dhufe jechuudha. Egaa wanta biraa otoo hin haasa'in dura Astuu koo baga waaqayyo si gargaare. Baga gammadde. Baga firii dadhabbii kee ijaan argite. Wanta tokko itti dadhabanii yoo namaaf milkaa'ee bakka namaaf qabate hedduu tokko nama gammachiisa. Egaa baga gammadde siin jedha. Gammachuun kee gammachuu koodha. Gammachuun kee gammachuu keenya. Hundi keenyayyuu ati gammaduu keetiif siif gammannee jirra. Baga gammadde siin jechuun jaaladha. Obboleettii koo baga waaqayyo si gargaaree nama gammachuu si godhe. Gammachuun kee immoo kan itti fufe siif haa ta'u siin jechuun jaaladha. Asumaan immootu Astuu wajjiniin warri dadhabaa turtan hundi keessanuu warri aarsaa itti kafalaa turtan hundi keessanuu baga gammaddan isin jechuun jaaladha. Itti dadhabnee yeroo keenya itti gubnee nuuf milkaa'itiin hin jira waaqayyoof haa galatu gammanneetiin hin jirra jechuudha. Egaa wanti tokko yoo itti dadhabanii namaaf milkaa'e baay'ee tokko nama gammachiisa dhugaa. Astuun immoo akka gammadde fuuluma isheerraa ni beeksisa jechuudha. Yeroo dubbattu iyyuu ni beeksisa baay'ee gammaddeetiin hin jirti. Gammachuu ishee gammachuu koodha. Keenya hundi keenya iyyuu gammannee fi jirra. Akkasumas immoo wanti dubbachuu barbaadu garee keenya jechuudha. Garee tokkummaa wal gargaartuu kan jedhamu jechuudha. Isa dhugaa ani baay'een dinqifadha jechuudha. Baay'ee ijoolleen achi keessatti argamanii ijoollee garaa haadha tokkootii bahanidha malee ijoollee garagaraa walitti dhufanidha jechuudha. Baay'ee tokko achi keessatti kan argaman ijoollee eebbifamtoota afaan kan wal beekan kan waliif yaadan rakkina irratti kan wal bira dhaabbatanidha. Hedduu tokkoon isaan dinqifadha jechuudha. Akkuma amalli keenya bareeda ta'e immootu hundi keenya milkoofnee jirra waaqayyoof haa galatu. Yeroo walitti qabamnu warri guutaa jiru hin jiru. Hundi keenya iyyuu duwwaa duwwaarraa walitti dhufne jechuudha. Ganaa yeroo jalqabnudha. Kan walitti mammakamne amma garuu milkoofnee dhumnee jirra. Hundi keenya iyyuu xumurannee hin jirra. Firii dadhabbii keenya argannee jirra. Nu biraa kan hafe hin jiru jedheen yaada. Warri jiranillee warra dhiyeenya keessatti makamanii malee warri jalqabne warri waliin jalqabne xumurannee jirra. Kun immoo gammachuu guddaa tokko fakkeenya guddaa tokko namaaf ta'a jechuudha. Hedduu tokko nama gammachiisa. Guyyaa tokko otoo dhiisnee biraa hin deemin wal dandeenyee rakkina irrattis haalli keenya yoo hin mijanne haala hin mijanne keessattis wal bira dhaabbannee karaa adda addaatiin wal gargaarree asii wal geenyee jirra. Ijoollee achi keessa jiran hunduma isaaniitu waan baay'ee isin galateeffadha dhugaa. Guddaa tokko galatooma. Waaqayyo sinaa eebbisu. Isin baay'ee joogdoota baay'ee amala qaboota jechuudha. Baay'ee amala qabdu wal gargaarra sirriitti jechuudha. Ijoollee waliif yaadanidha. Hanga waliin turre waggaa guutuuf jirra jechuudha. Amma waan tokko achi keessatti hin argina jechuudha. Baay'een jaaladha. Garee biraas hin beeku. Karaa garee biraattis darbee hin beeku. Achuma keessan ture achuma keessan jirasi.
Isaan jechuun anaaf obboloota koo kana waliin dhaladhe malee ijoollee biyya tokkoo kan waliin biyya tokkodhaa baanedha miti jechuudha. Baay'een isaan jaaladha, baay'een isaan kabaja. Asirratti baay'een isaan galateeffadha jechuudha. Carraa kanatti fayyadamii hunduma isaaniitu baay'een galateeffadha. Galatoomaa isiniin jechuun jaaladha obboloota koo. Ijoollee rakkina irratti nama bira dhaabbattan haala mijanne keessatti kan nama gargaartanidha. Waaqayyoon baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Ammayyuu wanta barbaadan wanta hojjettan hunda irratti milkaa'aa isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma astuu waliinis warri dadhabaa turtanii yeroo keessan aarsaa itti godhaa kan turtanii bilbila keessan itti gubaa kan turtan hundi keessanuu baga gammaddan isiniin jechuun jaaladha. Milkaa'uu keenyatti gammadeetiin jira. Hundi keenya wal fakkaachuu keenyatti baay'ee gammadeetiin jira. Warri haftanillee mootu akka milkooftan abdii guutuun qaba jechuudha. Ni milkooftu ni geessu bakka nuti geenye kana jechuudha. Waan tokkoyyuu shakkii tokko malee akka geessan abdii guutuun qaba. Jabaadhaa isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma garee keenyaan ala kan ta'ellee jechuudha. Warri dhufaa jirtan, warri reefu ganaa sa'aatii guutaa jirtanii iddoo kana akka geessan abdii guutuun qaba. Jabaadhaa hojjedhaa isiniin jechuun jaaladha. Warri immoo hojjechuus barbaadan hin sodaatinaa, seenaa hojjedhaa. Wanta jalqabdan tokko mootu galmaan gahaa, addaan hin kutinaa. Galmaan gahaa isiniin jechuun jaaladha. Wanti kamiyyuu ta'e hangam ulfaatuyyuu erga jalqabame galma ga'uu qaba jechuudha. Wanti harkaan tuqanii dhiisan tokko baay'ee natti hin tolu jechuudha. Galmaan ga'uu qabu jechuudha. Wanta jalqaban tokko yookaan jalqabuu dhiisu erga jalqaban immoo galmaan ga'uudha. Kana fakkaata yaadni koo kan isiniif qooduu barbaade jechuudha. Wanta jalqabdan galmaan geessan malee hin dhiisinaa. Haalli mijachuu baatu akkaataan isaatu ulfaatu akkasuma keessa turtanii wanta jalqabdan galmaan ga'uun dirqama isinitti haa ta'u isiniin jechuu jaaladha. Asumaan immoo waree isinitti baay'iseen jira. Astuu koo asumaan baga gammadde isiin jechuun jaaladha irra deebii. Egaa astuu koo wanta irratti yaaddee maal irratti hojjechuu akka barbaaddu situ beeka. Wanta ati irratti nuuf dabarsitu wanta dhalootaaf ta'u, wanta boruuf fakkeenya ta'ee hafu, seenaa ta'ee hafu akka ta'u akka irratti dabarsitu abdii guutuu sirraa qaba. Nan beeka jechuudha. Akkanumatti asii achi nan beeka. Wanta babbareedoo wanta dhalootaaf ta'u akka irratti dabarsitu asuma achi naaf gala jechuudha. Egaa ati wanta yaadde beektaa. Waaqayyo si haa milkeessu kanuma caalaa siin jechuu jaaladha. Jabaadhu jajjabaadhu. Beeka biyya ormaa keessa ta'anii viidiyoo waraabuun wanta adda addaa gochuun akka ulfaatu nan beeka. Homaa miti saniif illee jechuudha. Waaqayyo waan hundumaaf guyyaa qaba. Hundi keenyayyuu kara kanatti kan dhufneef asitti milkoofnee asitti sirreeffannee gallee biyya irratti hojjechuuf malee as teenyee baay'ee akka nuuf hin milkoofne nuuf hin taane beekna jechuudha. Kanaaf jabaadhu siin jedha obboleettii koo, astuu koo, hundi keessanuu galatoomaa. Baay'een sin jaaladha, baay'een sin kabajaa. Bakka jirtanitti nagaa argadhaa naaf jiraadha. Jabaadhaa sirriitti wanta barbaadan hunduma bira gahaa. Waaqayyo sinaa milkeessu dabalee sinaa eebbisu eebbifama. Maatii jaalatamu, ijoollee jaalatamu hunduma keessan waaqayyo sinaa eebbisu. Baay'een sin jaaladha kanuma dhugaa. Innaa mana koollee koottaa laayikii gochuudhaan Asteer birallee laayikii gochuudhaan sheerii gochuudhaan Asteerillee jajjabeessaa isin jechuun jaaladha. Hunduma keenya wal biraa dhaabbannu, wal waliin haa guddannu, tokko haa taanu, tokkummaa. Gooftaa malee omaan qabu antus nan beeku dagatameen jira. Hiyyeessaa jedhanii olii gad naa'u na tuuffatu maaltu sarka jira. Fuusoo hin darbaa qabeenyi namni kakuu abdiidhaan sooroma. Cheeppoon koo maaliif na gooftaa malee omaan qabu antus nan beeku dagatameen jira. Hiyyeessaa jedhanii olii gad naa'u na tuuffatu maaltu sarka jira. Fuusoo hin darbaa qabeenyi namni kakuu abdiidhaan sooroma. Cheeppoon koo maaliif